Harka funee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Dream Media irraa oduu yeroo kanaaf qabanneen isinitti himaa oduu waliin Anwaaqoo Bultitii ijoo oduun dursa. Afrikaan nyaataan akka of dandeessuuf milkaa'inni misooma qamadii Itoophiyaa agarsiistuudha jedhan Pirezidaanti Taayyee Asqasillaasee. Manni maree hojii raawwachiistuu gamtaa Afrikaa walgahii idilee 46ffaa magaalaa Finfinneetti geggeessuu eegale. Namoota sababa kirkira lafaatiin hubamaniif gamtaan Awurooppaa gargaarsa Yuuroo 200 ramade. Kunneen hangafoota oduu turanii gara bal'ina oduutti darbamu. Afrikaan nyaataan akka of dandeessuuf milkaa'inni misooma qamadii Itoophiyaa agarsiistuudha jedhan Pirezidaanti Taayyee Asqasillaasee. Dabalata qabna. Pirezidaantiin FDRii Taayyee Asqasillaaseen akka dubbatanitti milkaa'inni Itoophiyaan gama misooma qamadiin galmeessiste Afrikaan nyaataan akka of dandeessuuf agarsiistuu ta'uu himaniiru. Magaalaa Finfinneetti yaa'ii misooma jallisii fi jijjiirama qilleensaa taa'amaa jiru irratti haasawaa taasisaniin rakkoon jijjiirama qilleensaa fi wabii midhaan nyaataa dabalaa dhufuu dubbataniiru. Itoophiyaan Afrikaatti ce'umsa misooma qonnaa hawaasa giddu galeeffate geggeessummaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin dursaa akka jirtus dubbatani. Sagantaa ashaaraa magariisaa akka fakkeenyaatti eeruun hojiiwwan oomishtummaa nyaata jijjiiramaa qilleensa dandamatan raawwachaa jiraachuu ishee dubbatan. Sagantaa kanaan biqiloonni biiliyoona 40 ol dhaabamuun uwwisa bosonaa guddisuun cinatti misooma kuduraalee fi muduraaleen lammiilee wabii midhaan nyaataan isaanii akka mirkaneeffatan dandeessiseeras jedhan. Kunis Afrikaan ofiin of sooruu danda'u isheef agarsiistuu tokko ta'uu kaasanii jallisii qonna makanaayizeeshinii fi sirnoota misooma qonnaa jijjiiramaa qilleensaa daddamatanii xiyyeeffachuun walabummaa nyaataa ishee ni mirkaneessitis jedhan. Sagantaa maaddii guutuunis oomishaalee aannanii, killee, dammaa fi kanneen biroo wabii midhaan nyaataa sadarkaa maatiitti mirkaneessan hojjechaa akka jirtus ibsaniiru. Namoota sababa kirkira lafaatiin hubamaniif gamtaan Awurooppaa Yuuroo 200 ramaduu beeksise. Naannoo Affaar, Amaaraa fi Oromiyaa dabalatee kirkira lafaa mudateen hawaasa miidhamaniif gamtaan Awurooppaa gargaarsa namoomaa Yuuroo 200 ramade. Maallaqni kun duula waldaan fannoo diimaa Itoophiyaatti taasisaa jiru bishaan qulqulluu mooraa boqonnaa eegumsa fayyaa tajaajila qulqullinaa fi fayyaa tattamaa dabalatee gargaarsa barbaachisaa ta'e kennuuf ta'uu ibseera. Manni maree hojii raawwachiistuu gamtaa Afrikaa walgahii idilee 46ffaa magaalaa Finfinneetti geggeessuu eegale. Walgahicha irratti ministeeronni dhimma alaa biyyoota Afrikaa, dippiloomaatonni fi hooggantoonni dhaabbilee gamtaa Afrikaa biroon hirmaachaa jiru. Ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos Itoophiyaan bakka bu'uun hirmaachaa jiraachuunis beekameera. Manni marichaa walgahii guyyoota lamaaf geggeessuun ajandaalee ardichaa adda garaa irratti mari'achuun murtoowwan kan dabarsu ta'uunis ibsameera. Hariiroo bara dheeraa Itoophiyaan Ameerikaa waliin qabdu cimsuuf ni hojjetti jedhan Ambaasaadder Binnaaf Andu'aalem. Ameerikaatti ergamaan addaa fi Ambaasaadder Itoophiyaa Binnaaf Andu'aalem Itoophiyaan hariiroo bara dheeraa Ameerikaa waliin qabdu daran cimsuuf kan hojjettu ta'uu eeran. Ambaasaadder Binnaaf xalayaa muudama isaanii waajjira dhimma alaa Ameerikaatti shuumii eeggataa pirootokoolii Abiy Joonsiif dhiyeessaniiru. Wayita xalayaa isaanii dhiyeessanitti Ambaasaadder Andu'aalem Abiy Joonsi waliin mari'achuun Abiy Joonsi hojiilee Ambaasaadericha hariiroo biyyoota lameenii cimsuuf hojjetaniif tumsa barbaachisu hunda akka taasisan ibsuun ragaa Waashingitan imbaasii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun yeroo kanaaf qabannee xumurree jirra. Qophiilee keenyaaf nu waliin turtii gaarii.